السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جرتا جرا والله الحمد لله. جراي نقاكيت سلام نكي سلامة isa keenya keessa durii wayi namni karaa darbaa waliin jedhu wayi na yaadachiise. Wallahi. Istiira deebii jedhime. أكم والله لازم Bakka jira. Jira ما miti. أكمين جديان. السلام عليكم جدي متى ما السلام عليكم Arfii جدي. isaa jechuun harfii isaa kana akkuma warra qe'ee keessaatti salaamu aleekum jettee bakka caamuutee dabarsite. لا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسين جدي رباية قرو ما أدري ما لنتهي. No, نقاكيت isa qe'ee keessaa kana naata. Si akka mujee badiruu sana argite miti. Mujee badiruu. Bakka dubbii normaalii kana naataa dhugaa dubbachuuf. أكس توقع بكا as miidiyaa irra dhufne irra hidhanii fakkeessoo kana hin beeknu gaa. Miti. Si qorata. Nagaa keeti. Maashaallah dha wallahi. Maal hojjetaa ture? Callisii uuman koomentii uummataa nama bubbu'aarsu nama gammachiisu kana ilaalaa jira. An ajandaa hin qabu bar. Ajandaa hin qabu. Ajandaa jalaa fe'e. Ajandaan ta'in si jammar. Hin ta'u ajandaa ta'uun. Miti. Ati nama nagaa bar. Galatoom. Imoo. Wayyee. In jaallattaa? Maal? Qorataa kana hin jaallattaa? Sin jaalladha akka obboleessaa sin kaftaa. Akka obboleessa ta'e beekamaadha. Akka obboleessaa maaf jetta re'aan nan beekawuti. Akkam dafee si rifachiise. Laa ummatichi gowwaadha achumaan viidiyoo godha bar. No, naman sodaatiin akka obboleessa ta'e beekamaadha. Wanti nuti dubbataa jiru jaalala obbolummaati waan ta'eef. Marqa nama jala kaanii marqa kana nyaadhaa jechuudha bara. Hin beeku marqa akka ta'e. Marqa kana nyaadhaa jechuudha bara. Akkasi garuu ummaticha immoo hin beekta miti gaa. Kana bar. Sanaaf. Abs. Laa rakkoon qabu. Nagaadha kati. Nagaa kiyya wallah alhamdulillah. Naga jira. Gaaffii deebii qabu jedhaaru. Gaaffii akkamiiti? Akkamitti qorataa sii jechuu danda'an isin gaafadhe dagadhe bar. Naman qoradha bar. Waan akkamii fa'i? Waan akkamii tokko. Maqaarraa kaasaa eessatti dhalatteerraa kaasaa jireenya kee maaliin dabarsitee dhuftee as geessee itti dabalataa umuriin kee meeqaatti dabalataa ergamii yaabaatee hagamii hunda isaa sirriitti qabadhuun deebistaa bakkatti callisee akka raadiyoo teessee walitti qabdee naa deebista utuu dubbii gidduun galchine. Umuriin kee meeqaa dabalataa amma maalirra jirtaa eessa ga'uudha karoorri kee dammaramti moo hin dammaramne singiliidha moo singilii miti singiliidha moo miti hawwiin kee gara fuula duraa maa inni Kuu jechuun amma gayaa walumatti taa'e callisii taa'e akka reediyootti dubbadhu naa deebisi mataa isin immoo waraabbadhaa. Waay banne kaalaa maa islaa waraabbachuu? Indee? Akka waraabamuu sodaattaa? Indee isii marqaaleen gaddaayyuu na waraabanii na gadhiisani bar. Okay. Amma maalirraa sii jammar? Maqaan koo inni dhugaa jechuudha. Zeenabaa jedhama. Laa wallaahi. Maqaan koo waan akkanaa mukarramuu. Laa wallaahi. Maqaan koo inni dhugaan inni haatiniif abbaan koo naa baasan Imaanii Taajuddiin hin jedhama. Dhalattuu aanaa saqqaa coqorsaati.
Kara imaaniiti imuu dhufe malee Faaxumaa Kadijaa miti. Imaaniidha maqaan koo tikkikkileenyaan. Okay. Erga biyyaa baate hagami. Saawudii waggaa 4 hojjedhee galee ergiin Dubaayin dhufe amma gana baatii 2 2 ji'a 2 jechuudha. Okay. Maashaallah tayyib. Waggaa meeqa taata umuriin kee? Waggaa 8 afur. laa 24. laa bara dhaladhe sittan himaa achiin uummanni sadammaratu atis damaratu barbaade. Bara 1994 dhaladhe. Bara 1994. Waan soba hin qabne. Waggaa 31 jechuudha. Laa wallaahi shuu. Akka faranjii moo akka biyya keenyaatti? Akka biyya keenyaatti shuu yaani. Ndee maal jechuudha? Bismillah qorata. Waggaa 26. Laa. Asabi aan maali dakhal? Asabi ati. Akka biyya keenyaa meeqa silaan dagadheera iyyuu wallaahi. Bakka warri koomantii siif adeebisanu kashuu mushkila. 26 dha yeroo as jalatti. Laa 26 Isin ikkoo yoo xiqqaate waggaa 4 irraa gadi cabsuun ooltan amma yoo waggaa Sana bilaa ani cabsoe warabbal kaabaan cabsoe maaliif akka ta'e beektaa sanuma argachuu waan guddaa dabar umrii koo dabalee himachuu barbaade malee qannasee himachuu barbaade. Tole dhaggeeffan. Viidiyoo saaziraayyaa tokko dhageesseettaa waan isaan jedhan. Isa maal jedhu? Guyyaa tokko jimmatti ijoollee durbaa lama wayii karaa irratti arginee gaaffii wayii gaafannee jedhan. Isaan lamaan obboleettiidha jedhan. Jalqaba sii quxisuu gaaffii gaafannee siitu as nuttaanti waan ta'eef siin hangafti garachaa nu hirteedha. Isii quxisuu gaafannee umuriin kee meeqa jennaani sii quxisuu dhaga. Waggaa 22 nuun jetteedhan siin quxisuun. Nu lamaan obboleettiidha waggaa 22 jetteedhan. Isii hangafa bira dhaqnee gaafannaan immoo waggaan koo 18 jetteedhan. Kanaafuu kun eenyu ture? Namaaf miti bara. Shamarran xiqqooti yeroof bartanii silaa isiin quxisuuni yeroof bartanii bakka jiramti of jaallattu waan taataniifi baay'ee jiraachuu barbaaddu isinii galee. Inni dhugaa keeti garuu baay'ee immoo nama jiraachisu rabbi barnuti umrii keenya qannasneef miti daballeefis miti. Si galee normaal no? Okay, erga kee 22 ta'e koo meeqa taa'ame? 22 caala kan koo bargatti. Tayyibaa ta'uyyuu 20 meeqasti umurii makiinatti? Maal sabdoot? Ani yoo amman harkaa bargatti. Barri Itoophiyaa 2017 amma akka Itoophiyaatti. Moo 18? Yaa 17 miti 17 moo 16? Tole 17tti 6. Waggaa 23 jechuu keetiin bara. Waan akkasii. Kan keessii gammatu waan? Meeqa taa'ame koo? Wallaahi hin sobbu waan umurii koo. Hin sobdu okay. ግምት ነው ገሩ ያኒ ኢንሶቡ ገሩ yoati sana yoatu amma umuriin koo ngaynimte sana olin jedha ayyeratti. Okay. Didamii torba. Ma daa'ima sitti fakkaadha yeroo na ilaalu didamii torba. Tuuttoo nodha moo? Didamii torba. Ishii 31. No. Dhugaa dubbachuun an nama ammaa miti maaliif? Wallahi ture rabbumatu ijoollummaatti na hambise malee umuriin kun baay'ee achi fagoo. Maasha Allah tabaarakallah. Meeqa ishii 34? Lakkii boo sanaa oli. Inki jibaar ta'e. Mee miidiyaa kanarratti yeroo na argitu fuulli kun waggaa 10 irraas kanuma. Waggaa 10 irraas kanuma. Si galee? Waggaa 10 irraa eessattan si beekatti? Waggaa 10 irraas kanuma dhugaa dubbachuuf bara 2015 kanuma. Areedan hin qabu malee bara 2015 kanuma jechuudha. Dhiigas akka naannuuf kennu. Dhukkoo amma dulloo maal barbaadu waan akka ittiin argin.
Dhugaa dubbachuuf ijoolleen ati maal taate kan naan jedhan baay'eetu jiru. Kora taati maal taate. Amma hiriyoonni koo fuudhanii kan ilmaan baay'ee qabanu jiru. Namni daa'ima na si agarra. No, never. An daa'ima miti. Ishee umurii keessa dhugaa himi. Isa dhugaa. Soddomii. Isa dhugaa yoo ta'e umuriin koo alana 37 ምናምን akkasii. Mee muka saman billaa jedha. Maaf akka kaddaree. Soba. Kakannaan wallahi jettee kakatteenaan si namana yoo sanan taane namanu Sitti heeruma. Si namanan jedhe shuu. Sitti heeruma itti seerre. Shuu yaani. Rabbina baasee. Keef rabbina baasee. Abu ijoo beekan kana baneen seenaa wallahi billahi asiina jalaa citee ka'ewa. Yeroon akkasitti taa'u na jalaa cite. Ishee amma himi umurii keessa dhugaa. Kana singaa 30 olii bas qaban. 30 olii. Maashaallah gana daa'ima fakkaata bare. Lakkii bu'aan daa'ima miti. Alhamdulillah. Areeda isa dhufu waggaa 10 irraa areeda kana nan fidaa. Kunnatti ba'uunsi waggaa 6. Garuu ammallee kun suutaan dhufaa jira. Yoo suutaan dhufaa miilaan dhufamoo? Maa miilaan akkam? Godaa ollee. Miilaan utuu dhufeeyyuu areenni moo zariidhaan isi lamaa baaruuf garuu waggaa 10 yoon dheerate ta'e ati waggaa 10 jiraanne yoo. Waggaa 10 akkamittan du'a bu'an yeroo hunda rafee ka'e yaa ilaahi waggaa 2000 ilaal. Hawwiin koo waggaa 2000 jiraachuudha. Yaa ilaahin jedha harka koo ol qabe. Harka koo ol qabe jechuudha. Waggaa 100 miti waggaa 2000. Yaa Rabbiin jedha wallaahi dhuguma harka koo taa'in akkana godhe. Yaa Rabbi nan dulloomsinii. Umurii koo shabaabummaatti na hambisi. Yeroo hunda du'aayin koo kana biraa hambisi. Umurii koo shabaabummaatti na hambisi. Lafee qofatti hafteeti. Dhaggeeffadhu ka fiteen kaa. Dhaggeeffadhu ka. Shabaabummaadhuma kanatti na hambisi nan dulloomsinii. Qaama koo narraa hin fixinii. Yaada koo narraa hin jijjiirinii beekumsa naa kenni. Waggaa 2000 naaf kenni. Uma biyyi keenya taatu kana na agarsiisi. Ijoolluma shamarran keenya madaamii yaa kaddaama jettee waamtee ifattu kana isa jarri biyya ofii keessatti madaamii ta'anii nama hojjechiifatan na agarsiisi. Dhiira keenya biyya isaarratti abbaa ta'ee gamoo ijaarratee qonna sangaa kana hayawaana qamadee qotee cinquu dhiisee akka biyya namaatti taankiif doozeriin lafa qotee liiftii tuqatee mana isaa keessa gamoo keessa ol bahee gaddeebi'u yaa Rabbi na agarsiisee dheen du'aayin koo kana inni guddaan. Siigalee akkasi bara inni lammataa yaa Rabbi hayyoo biyya keenya qoraan falatanii dugdatti baatanii geessanii gurguranii ilmaan ofii jiraachisan. Hayyoo biyya keenyatti hayyoo koo babbareedduu guguraatti Harargee laga bishaan waraabbattu dhabdee bishaan hin taane waraabbattee dhudhu kana isasiin gamoo sii keessaa bishaan dhugaatii waraabbattee laal biyyi keenya biyya bishaaniiti bara. Bishaan waraabbattee jimaa ala baaftee gurgurtu teessee itti bashannantee qamaatu liiftii tuqattee ol baatee gadi buutu yaa Rabbi na agarsiisin jedha. Ummata koo Arsii ummata babbareedaa gagarraamii yeroo hongeen dhufee rukute hongeedhaan na jalaa rukutamu kana yaa Rabbi isaa bashannanuu isaa bilisoomee biyya isaa kana keessaa zanaa hidhee guyyaatti 5 nyaatee uffatee dibatee dhiqatee zanaa fataa hidhee jiraatu kana ijaan na agarsiisin jedha. Yaa Rabbi yaada abbaa Jifaar qabatanii du'an sana galmaan ga'ii fi ummata isaan jaallatan Afrikaa guutuu bilisoomseedha. Waggaa 2000 kanaafan taa'u hawaa jechuudha. An ummata kana bilisummaa gabrummaa keessatti argaa ijoollee mana madaam ta'an achitti argaa obboloota koo